keessiiwwan kumaatama mana yaalatti ilaalla keessatti baay'inaan kan noqonnoo yookiin immoo parsantii 50 ol dhufee kan dabalatee yaalamuu dhimmoota yaalii fayyaa wal quunnamtii saalaatii wajjin wal qabateedha. Kanaafidha yeroo baay'ee kan inni dhimma wal quunnamtii saalaa irratti kan naasuuf jechuudha. Dabalataan egaa dhimma kana wal qabatees immoo sexual medicine ani certified ta'edha waan ta'eef dhimma kana irratti yoo illee taanaan asookoo odeeffannoo fayyaa kennuu akkasumas immoo yaalii sirrii kennuu kan dhabu jechuudha. Egaa namoota yaaliidhaaf nu bira dhufan keessaa mudannoo addaa kan na mudate namoota baay'eedha. Mudannoon kun wal fakkaataa ta'uu danda'a garuu ittiin qabeessin barsiisuudhaaf namoonni baay'een keessumaati parsantiin hedduun abbootiin manaas ta'e dargaggoonnis ta'e rakkoo kana qabdu waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaasan jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaadoon kiliinikii magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabayitti bannee keessumaatti dhimmoota fayyaa wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatan akkasumas dhimmoota garaagaraa wajjin wal qabatan yaalii kennaa jira jechuudha. Namoonni yaalamuudhaaf fi beellama qabatanii dhufuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti jiru bilbiltanii beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu dandeessu waliin mari'achuu dandeessu jechuudha. Qorannoo laaboraatooriidhaa fi ultrasaawundii guutuu waliin qophoofnee isin eegaara. Egaa mudannoo kanaan dura mudate keessaati abbaa manaa fi haadha manaa faatti mana yaalaa bira dhufanii maqaa namaa kaasaan jiru eenyu akka ta'e fuulli isaanii iddoo isaan jiraatan ibsaan jiru waan ta'eef kun etiksii fayyaa cabsaa jiru jechuudha. Maaliif namoota isaan fakkaatan namoota kumaatamee hedduu dhufee yaalama waan ta'eef. Egaa abbaa manaa fi haati manaa kunis wal fuudhanii lamaan isaanii wal quunnamtii godhanii hin beekanii erga wal fuudhanis immoo almost baatii 6 wal lakkoofseera jechuudha. Kana keessatti maaltu ture jalqaba irratti yeroo wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf kaanii qaamni saalaa isaa akkuma keeni utuma ishee bira hin ga'in yookiin immoo lukkuma ishee gidduu yommuu seenu irratti dhangala'aa ture yookiin immoo erga dhangala'ee booddee immoo qaamni isaa ka'uu dadhaba jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e yeroowwan 3-4 deddeebi'ee yaalee namni kun abdii kutachuudhaan bakka rakkina hin qaba. Yeroo baay'ee wantoota dubbatamantu jira. Ayina xilaa wanta jedhamu ayina xilaa jedhamu wanta beekamu hawaasa keessatti wanta dubbatamu jechuudha. Rakkoo akkasiin qaba ta'a jedheetu namni kuni dhoksaadhaan bakka garaagaraa deemaa ture. Bakka mala yaalii aadaadhaanii margareetaanoo margiitaadhuma I don't know marigeetaawwan garaagaraa qoricha baala garaagaraa itti kennu wantoota garaagaraa godhaaf turan. Namni kun iddoon hin deemne qabu furmaata dhabee sodaa mana yaalaa deemuudhaaf hin sodaate hin dhiphate. Isa booddee maal filattee wal quunnamtii saalaa tun godhin galgala bakka sodaarraan kan ka'e innarraa dhangala'aa ishee gammachiisaa jiru. Isheenis immoo durba turte akka tasaate lamaan isaanii haaraadha waan ta'eef jechuudha. Galgala irra rafuu achirraa galagalee rafa isheenis achirraa galagaltee rafti. Utuma kanaan jiranii turtii baatii 6 erga dabarsanii booddee egaa miidiyaa irratti karaa TikTokidhaa fi akkasumas immoo karaa YouTubeii dabalataan immoo karaa TVdhaan baay'ee keessan akka isin barsiisu beektu. TikTok irratti bilbila koo argatanii dhufanii erga isaanii wajjin yeroo dabarsine erga isaanii wajjin naasofnee booddee qorannoowwan jiru sistirii isaanii gaafadhee maal akka ta'e erga gaafadhee booddee qorannoowwan garaagaraas ergee fi qorannoowwan dabalataa ergee fi dhumarratti nama kana yaalii geggeessinee fi yaalii laadhee fi yaalii sana booda namni kun iddoo isaa normaalitti deebi'ee yaalamee haala gaariidhaan jireenya gaarii walii wajjin jiraachaa jiru. Egaa maal jechuu barbaadanii rakkoowwan dafanii fixachuu yeroo wal quunnamtii saalaa keessumaa namoota baay'ee kan mudatu yookiin immoo dhiirota baay'ee kan mudatu gaa'ela keessattis immoo hiikaa gaa'elaa baay'eedhaaf akkasumas immoo wal dhabdee gaa'elaa baay'eedhaaf kan nama saaxilu keessaa tokko kana jechuudha. Mee kanaan dura viidiyoo garaagaraa isin hojjedheera immoo wanta haaraa abdeetiin gochuudhaaf hin dhufe keessumaa dhimmoota dafanii fixachuu yeroo wal quunnamtii saalaatiin kan wal qabatu jechuudha. Dhala namaa ta'ee kan dhiira ta'ee jireenya isaa keessatti yeroo tokko isa mudachuu danda'a wantoonni akkasii jechuudha. Definishiinaatti yoo dhufnee dafanii fixachuu yeroo wal quunnamtii saalaa jechuun wal quunnamtii saalaa jalqabanii qaamni saalaa dhiiraa ka'ee qaama saalaa dubartootaa keessa seenee daqiiqaa tokko gaditti ispeeshaal yeroo baay'ee sekondii 30 gaditti yeroo fixatan yookiin immoo yeroo irraa dhangala'aan ba'u kun dafanii fixachuu wal quunnamtii saalaa jechuudha. Egaa wantoonni baay'een jiru piraayimariidhaa fi akweerdi kan jennu kana jechuun jalqabumaa kaasee jireenya isaanii erguma seeksii jalqabanii kaasee namoonni baay'een taateen kun kan isaanii wajjin ture jiraachuu danda'a. Egaa rakkoowwan kun rakkoowwan xiinsammuu wajjinis wal qabachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo kanaan dura yeroo wal quunnamtii saalaa godhanii daqiiqaa 3 ol daqiiqaa 2-5-6 turanii isa booddee garuu turtii yeroo gabaabaa booddee sababa garaagaraa kan ka'e yerootti isaan maal godhan jechuudha yerootti dafanii fixatan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha namni tokko kanaan dura yeroo wal quunnamtii saalaa godhaa ture haaluma gaariin godhaa ture yeroo masaatti immoo sirriimatti fixachaa ture turtii yeroo muraasaa booda namoonni mudatu. Namoonni akkasii baay'ee isaanii bira dhufaniiru. Namoonni ispeeshaal rakkoo kana qabanii akkuma jalqaba jenne immoo rakkoowwan jalqabaa kaasee jiru immoo hanqaban immoo namoonni dhufan jiru jechuudha. Gabaabumatti dafanii fixachuu yeroo wal quunnamtii saalaa jechuun maal akka ta'e
seksii fi immoo walqunnamtii saalaa jalqabanii erga qaamni saalaa keessa seenee booddee daqiiqaa tokko gaditti jechuudha. Namoonni baay'een taateewwan nama mudatan keessaa mana yaala dhufan keessaa kan qaamni saalaa akkuma ka'een yeroo dubartii wajjin ciisu yookiin immoo seksii gochuudhaaf jedhu kan irratti dhangala'u jira. Kan immoo akkuma keessa seeneen sekondii 2-3 dhangala'u jira. Kan immoo sekondii 30 yookiin immoo daqiiqaa tokko gaditti dafee irraa bu'u jira. Egaa rakkoon kun baay'eedha jechuudha. Namoonni rakkoo kana qabanii baay'een isaanii jiru. Mana yaalaa dhufanii qorannoo garaagaraa godhanii yaalii kan argatan baay'een isaanii jiru. Gabaabumatti maaltu namatti fida kan jedhu yoo dhufne sababoota garaagaraa irraan kan ka'e dhiirri tokko yeroo walqunnamtii saalaa dafee fixachuu danda'a. Egaa sababoonni kunniin rakkoowwan xiinsammuu wajjin wal qabatan ta'uu danda'a. Rakkoowwan haala jireenyaa wajjin wal qabatan ta'uu danda'a. Egaa rakkoowwan xiinsammuu yeroo jennu rakkoon xiinsammuu kun maalla? Dhiphina sammuu ta'uu danda'a, dipireeshinii ta'uu danda'a, hojiin namatti baay'achuu ta'uu danda'a. Mana keessa waliigaltiin dhibuu ta'uu danda'a. Abbaa manaa fi haadha manaa waliigaltiin qaban yoo ta'e, shakkiin yoo jiraate, yeroo hundumaa dhiphee wal dhiphisuu yookiin immoo wal caqacaquu yoo jiraate wantoonni kunniin effektii fiduu danda'u jechuudha. Keessumaa dhiibbaa fiduu danda'a jechuudha. Keessumaatti dhiphinni sammuu, dipireeshiniis dabalatee, hojiin garmalee namatti baay'achuu dabalatee, gaa'ela keessatti shakkii yoo jiraate wantoonni kunniin fiduu danda'a dhiirratti saayikooloojikaalii fiduu danda'a jechuudha. Egaa wantoonni kan biraan immoo haala jireenyaa wajjin kan wal qabatan furdina garmalees dabalatee akkasumas immoo alkoolii garmalee dhuguunis rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Egaa rakkoonni biraan yeroo baay'ee mana yaalaa yeroo dhufanis immoo mana yaalaatti kan laallu keessumaatii qorannoo akkamii godhama keenya qorannoowwan hormooniiwwan kanneen akka piroolaaktiinii, LH akkasumas immoo taayirood hormoon kan jennu dabalataan qorannoowwan dabalataa kan biraallee testosteroonii dabalatee hin godhama jechuudha. Egaa hormooniiwwan kunniin yeroo isaan itti jeeqaman yookiin immoo amma qaama keenya keessa jiran yeroo ol ka'an yookiin gadi bu'anii dhiibbaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mana yaalaa namni tokko yeroo dhufutti wantoota baay'ee ilaalla. Egzaamaa goona, istiriin gaafanna. Achi booddee immoo qorannoowwan kanneen dabalataan hin godhamaaf jechuudha. Qorannoowwan kunniinii fi qorannoon kan biraa godhamee rakkoon isaa maal argate booddee rakkoo hormoonii yoo ta'e hormooniiwwan kanneenii fi yaaliin barbaachisu hin kennama jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo rakkoo dafanii fixachuudhaaf kan nama saaxilu keessaa tokko ka'uu dhabuu qaama saalaati. Egaa waa'ee rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaas kan dura viidiyoo hojjedheera. Yeroo biraas immoo deebi'ee sirriitti bal'inaan fideetan dhufee siin hojjedhe jechuudha. Kunis rakkoo kanaaf saaxiluu danda'a. Inni kan biraan immoo keemikaalli sammuu keessa jiru yeroo inni jedhamus rakkoon kun nama mudachuu danda'a. Dabalataan immoo dhibeewwan garaagaraa rakkoowwan meedikaala kan biraas dhibee sukkaaraas ta'uu danda'a. Xannachi piroosteetii kulkuluus yookiin immoo xannachi piroosteetii miidhamuurraas kan ka'uu danda'a. Rakkoowwan caasa narviis ta'uu danda'a. Kunniin dabalataan maal fiduu danda'u jechuudha. Rakkoo yeroo walqunnamtii saalaa dafanii fixuudhaaf saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa yaalaan isaa maal fakkaata? Mana keessatti maal gochuu qabdu? Akkasumas immoo namoonni immoo qaamaan dhuftan yeroo yaalamtan mana yaalaatti immoo yaalii akkamiitu kennama kan jedhutti immoo galuun dura ammallee taana namoonni hordofaa jirtan sabskiraayib godha. Dabalataan immoo namoonni dhimma kana wal fakkaatanii fi dhimmoota garaagaraatiin dhuftanii yaalamuu barbaadan akkasumas immoo dhibeewwan kan biraa irratti illee maatii keessan yaalchisuu qorannoo guutuu gochuu barbaadan bakki argama keenya magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaayidha. Yaadon kiniin lakkoofsa bilbilaa jalatti argamu lakkoofsi kun harka hin jiru. Beellama qabatanii namoota dhufuu barbaadan yookiin immoo beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu namoota barbaadan qofaaf jechuudha. Egaa yaalni isaa maal fakkaata? Mana keessatti maal gochuu qabdu? Egaa rakkoon kun namoonni isin mudate yoo jiraate wantoota isin gochuu qabdan jira. Mana yaalaatti immoo wanti godhamu jira. Mana keessatti maal gochuu qabdu kan jedhuu fi tokkoffaa dhiphinni jeequmsi mana keessa yoo jiraate hojiin garmalee namatti heddummaatu yoo ta'e ofitti amanamummaa dhabuu yoo jiraate wantoota kanneen hir'isuudhaaf. Taateewwan kaleessa takkaa yeroo tokko yeroo isin mudatutti lammaffaa nama mudachuu danda'a jettanii akkas ta'uu dandaatan dhiphachuu dhiisuudhaan firii taatanii koonfidensii guutuudhaan reedii taatanii yeroo walqunnamtii saalaa deemuu qabdu jechuudha. Kunniin mana tokko. Kanaaf wanti dhiphina balleessuudhaan yoo baanne illee dhiphina sammuu jeequmsa sammuu kanneen hir'isuu ni danda'ama jechuudha. Rakkoo walii galtee yoo jiraate waliin ta'uudhaan mareechuudhaan furuudhaaf yaaluunis immoo akka furmaata tokkotti kaafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan yeroo walqunnamtii saalaa gootan maal gochuu qabdu? Maloonni garaagaraa jiru. Maloonni 3 tokko fayyadamuu dandeenya. Inni jalqabaa yaada keessa waan biraarra gochuu. Kana jechuun maal jechuudha? Kanaan dura maaliin jedhee yaada ofii waan biraarra gochuu jechuun yeroo walquun kompiliitilii guutummaa guutuutti baay'ee miira keessa galtanii yeroo sana dafee sanarraa bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf yaada keessa waan biraa fayyadu liqii isinirra jiru ta'uu danda'a, jireenya jiru ta'uu danda'a, waa'ee taaksii gibiraa ta'uu danda'a, wantoota darban kana yaadus ta'uu danda'a. Yeroo darbe yeroo tokko feesbuukii irratti akka maxxansinaani namoonni baay'een kana fayyadaman jiru baay'ee. Tooftaa kanaan namoonni baay'ee milkaa'an jiru. Maaliif kompiliitilii yaada keessa daayivartii godha waan ta'eef yeroo sanatti xiqqoo dilee gochuu danda'a hin tursa jechuudha.
komentirratti maal jedha yeroo sanatti yaada kan biraa miti dhufteenatti rasaa sanatti naqxeeyyuu yookiin immoo rasaasa qabdeen irra dhaabaddeeyyuu waan tokko dhaga'uu hin danda'u jedhe komentii tokko argin ture. Ani sooftaan kun sin baasin gargaara waliif fayyadama. Fakkeenyaaf amma taphattoota kubbaa miilaas maqaa isaanii waamuu danda'a waan biraas yaadus ta'uu danda'a. Jiramti yaada keessan daayiverti godha. Ispeeshaalii yeroo walqunnamtii saalaa gootan akka hoggatuuf jechuudha. Tooftaan kan biraani stop tekniikiidhaa fi akkasumas immoo squeezing tekniik kan jennu jira. Kana jechuun maalla walqunnamtii fakkeenyaaf stop tekniikii irratti walqunnamtii saalaa tuma gochaa jirtanii yeroo walqunnamtii saalaa gootanitti yeroo miirri orgaazimii yookiin immoo yeroo fe'iin namarraa bahuuf jedhu hin beekama dhiiratti yeroo sana yeroo bahuuf jedhu dhufuuf jedhu sana frikshinii yookiin immoo rigata jiru hundumaa hir'isuudhaan xiqqoo ishee qaama saalaa keessatti rigata jiru jechuun dhaabuu yeroo sekondii muraasaa fi utuu sochii tokko illee godhin turu achi booda ofii isaan deebi'an yeroo inni itti deebi'u jira. Baay'ee keessan ijoolleen dhiirotaa baay'ee eksperiyansii gootanii argitaniitu jedhee yaada. Inni deebi'a yeroo isa booda itti fufuu jechuudha. Tooftaa kana yeroo 2-3 deddeebitanii gochuudhaan itti fufuu dandeessu. Inni kan biraan immoo maallaa malli kan biraan inni fayyadamtan squeezing tekniik immoo dubartoonni ispeeshaalii haati manaa yookiin hiriyyaan keessan yeroo walqunnamtii saalaa gootanitti keessumaa miirri fixachuu yookiin immoo orgaazimii yeroo geessan yeroo isinitti dhufu sana qaama saalaa keessaa baasanii qaama saalaa sana fiixeessaa harkaan qabu jechuudha jabeessanii qabuudha. Yeroo kanatti maal ta'a jechuudha sukkuudhaan qabuudhaan akkas skiiz gochuu jechuudha. Caafii isaa kana qabuudhaan caafii naannoo gilaansii isaa naannoo sana qabuudhaan yeroo biraa bal'inaan siniif ibsa dhimma kanarratti namoonni barbaadan jiraatanii kan fayyadaman jiru namoonni baay'ee effektiif kan ta'an jiru. Haala kanaan hin deebi'a yeroo hin deebi'utti qaamni saalaa yeroodhaaf kufuu danda'a achi booda hin ka'a jechuudha. Yeroo kana itti fufuu hin danda'ama jechuudha. Kan biraan kondomii fayyadamuun illee gorfaa yeroo takka kondomiin keessumaa furdaa ta'e disensitaayiz waan godhuuf amma tokko dilee hin godha. So inni kan biraan immoo kan laallu dhimmootuma kana wajjin wal qabatee mana yaalaatti yaaliin akkamii kennama kan jedhuuf namni tokko dhufee ilaalamee qorannoowwan godhe booda yaaliiwwan garaagaraa kennamuu danda'a. Qorichoonni kennamuu danda'a. Qorichoonni kennaman kunniinis qorichoota yeroo walqunnamtii saalaa sa'aatii tokko hanga sadii dursanii kennaman ta'uu danda'a. Guyyaa guyyaan kan fudhatamanis jiru. Qorichoonni tajaajilu baay'een isaanii jiru. Qorichoonni baay'een isaanii maqaa isaanii irratti dubbachuun barbaadu. Qorichoonni kennaman kunniin mana yaalaa irratti ilaallee namoonni baay'een isaanii rispoonsii gaarii qabu. Keessumaa umuriin isaanii namoonni waggaa 30-40 waan ta'eef jechuudha. Rispoonsii gaarii qabaatu jechuudha. Dabalataan immoo ispreeyiiwwan garaagaraa kan tursuudhaaf fayyadaman jiru. Ispreeyiin baay'een namootaa yookiin immoo dhiironni baay'een ispreeyii kana yeroo isaatti fayyadaman ni argina. Garuu yeroo baay'ee maallaa dileed ispreeyii kan jennu kana yeroo fayyadamtanitti disensitaayiz godha. Kana jechuun maallaa ni adocha qaama saalaa keessa keessumaa naannoo fiixeessaa yookiin immoo caafii isaa ni adocha yeroo kanatti seensi akkasiin goonee godha waan ta'eef seensi yoo gootan immoo tursuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee maallaa yeroo kana fayyadaman namootaaf yeroo ajajnuttis nuti kondomii wajjin ajajna. Kondomii wajjin yoo fayyadaman gaariidha. Maaliif gara qaama saalaa dubartootaattis darbee isaaniinis immoo akka isaan seensi hin goone immoo seensi akka isaan dhaban gochuu danda'a. Nambinees fiduu danda'a. Egaa of keessaatii anesteezhiyaa of keessaa qabu miira adochuu qaba waan ta'eef ispreeyiin kuni keessumaa liidookiin kan jennu of keessaa qaba waan ta'eef gara qaama dubartootaatti illee darbee adochuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun akka gara qaama dubartootaatti hin dabarre maallaa kondomii waliin akka isaan fayyadamaniif hin gorfama jechuudha. Egaa yaaliiwwan kan biraas advaansii kan ta'an jiru. Dhibee kanaan wal qabatee keessumaa rakkoo kanaan wal qabatee dhuftanitti qorichoonni yookiin immoo yaaliin gorsaallee saayikoobiifiraal teeraappii yaaliiwwan kaawunsiliingii garaagaraas ni laatama. Mana yaalaa yeroo dhuftan dubara yeroo dhuftan immoo keessumaa yaaliiwwan gorsaa dabalatee qorannoo isiniif godhamee qorichaan illee kan sadarkaatti yaalamu ga'u jira waan ta'eef waan tokko hin dhiphatina yaaddeenaa sodaa tokko malee kottaatiin waliin mari'adhaa. Firiidhaanii yaalii gahaa iddoo sirrii dhufta waan ta'eef yaalii gahaa argachuu ni jenna. Namoonni qaamaan dhuftanii yaalamuu barbaadan akkuma isinitti himee teessoon keenya magaalaa Finfinnee Haya Daraartuu Dawaa Yaadoon Kiliinik lakkoofsa bilbilaa irratti argamuun bilbiltanii beellama qabattanii dhuftanii yaalamuu dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii hangammaatti waliin qaban irratti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Namoonni subscribe hin godhe yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii taasisan jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaan waliin taatanii waan nu hordoftaniif galatoomaa fayyaa dhabila.